Akkam jirtu dhaggeeffattoota chaanalii YouTube kanaa. Har'a waa'ee madaa'uu naannoo qaama saalaa daa'immanii sababa daayiperiin dhufu ilaalchisee qabxiiwwan tokko tokkoon isiniif kaasa. Dhibeen kun jechuun dhibeen madaa'uu qaama saalaa daayiperii daa'immanii qaamni daa'immanii naannoo daayiperiin itti hidhamu sababa jiidhinni fincaanii fi bobbaa daayiperiin qabamee ture sababa kanarraan kan ka'e akkasumas keemikaala fincaanii fi bobbaa daa'immanii keessa jiran gogaa qaama isaanii waliin wal tuqee turuun gogaan naannoo sanaa akka madaa'u taasisuudha. Mallattoon dhibee kanaa inni guddaan daa'imman daayiperii fayyadaman qaamni isaanii naannoo daayiperiin haguugamee jiru diimachuu fi madaa'uudha. Dhibeen kun yeroo hedduu daa'imman umriin ji'a 5 hanga naannoo waggaa 2 gidduutti mul'ata. Dhibee kana yaaluuf wantoota maatiin gochuu qaban keessaa wantoonni gurguddoon yeroo dheeraa daayiperii fayyadamuu dhiisuun qaamni naannoo wal hormaata isaanii qilleensa ga'aa akka argatu gochuu. Lammata dafanii daayiperii jijjiiruu. Sadaffaa gosa daayiperii dhangala'aa ofitti fudhatuu fi qilleensa haalaan galchu fayyadamuu. Arfaffaa yeroo qaama naannoo daayiperii qulqulleessin baay'isanii riguu dhiisuun akkasumas fooxaa kanaaf jedhamee qophaa'e yookaan immoo wipes kan jennu kana fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Dabalataan immoo wantoota jiidhina gogsanii fi madaa'uu ittisan akka ziink oksaayidii fi paawudarii wayii immoo daakuu adda addaa yeroo daayiperii jijjiiru hunda naannoo sanatti firfirsuun. Ziink oksaayidiin dabalata daakuun adda addaa kan gurguraman jiru kan jiidhina naannoo daayiperii hir'isuuf fayyadan isaan kana fayyadamuudha. Kanneen kana raawwannaan yoo fooyya'uu dide dawaa madaa'uu hir'isan fakkeenyaaf kanneen akka hidrookortisoon ajaja ogeessa fayyaan bituun dibuun barbaachisaadha. Akka waliigalaatti tokkoffaa daayiperii amma danda'ame daayiperii firii taasisuu, daayiperii fayyadamuu hir'isuu. Wantoota dhangala'aa ofitti fudhatan baariyer kireem kan jedhaman kanneen akka ziink oksaayidii jenne kana fayyadamuu. Yeroo hundaa yeroo daayiperii jiru naannoo sanatti firfirsuu wayii dibuu. Sadaffaa yeroo naannoo sana qulqulleessinu humnaan riguu dhiisuu akkasumas immoo fooxaa kanaaf barbaachisan fayyadamuu. Arfaffaa daayiperii dhangala'aa ofitti fudhatan dhangala'aa baay'ee amala ofitti fudhachuu kan qaban kanneen kana fayyadamuu. Kun egaa baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas gogaan qaama daa'immanii sababa kanaan madaa'e wantoonni akka baakteeriyaa fi fangasii akkasumas kanneen biroo akka bakka sanatti salphaatti guddatanii fi miidhaa fidaniif waan saaxilaniif mallattoo amma jenneen alatti mallattoo biraa yoo argine tarii dhibeen kun dhibee baakteeriyaa wayii fangasiidhaan dhufe ta'uu waan danda'uuf ogeessa fayyaa ilaalchisuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf waan tas jedhee kan dhangala'aa qabaachuu malu gidduu dacha'insa gogaa diimatee wayii madaa'ee yoo jiraate dabalataan dhibeen kun dhibee madaa'uu qaama daa'immanii sababa daayiperiin dhufuun dabalata fangasii waan ta'uu danda'uuf qoricha farra fangasii barbaachisuu mala. Galatoomaa.
qabu.